hidhamu kabajamaaf jaalatamaa leenca gooticha ilma sabaa goota dachiin salaalee biqilchite sigalee hada wajjin gartee waliin makamee kamale ta'e malee goota dachiin salaalee biqilchite oromoof gumaachite jaaltaayyee danda'a hidhamu isarraa hin dubbachuu deema sigalee mootummaan dheengadda nuti ummataan nu filate ummataan filatamne ummata bira jaalatamna ummataan nu jaalata haya badabo namni tokko ka challenge nu godhu jiru hin danda'u mee namalee yaada fidaa namni yaada maddisiisuu danda'u ana malee hin jiru jee qoma dhaawatu akkami yaada nam tokko dura dhaabbachuu dadhabe baatii lamaaf bartaayyeen eega bay baatii sadii muuqan akkami baatii sadiif sigale yaada nam tokko dura dhaabbachuu dadhabe horeen hundi hanga qaallitti yaadaanee arba harma gurguddasaniin baatut namicha kana nurraa hidhi nu diigee nurraa hidhi jedhanii shayxaanticha itti iyyan biiroo dhaqanii sigale shayxaantichi duraanuu qophaawaatiin jira yaa asaabaati yaa obsa jeenjansi oggee biiroo isatti gartee wadalloota holoyyii tana walii qabee sigalee ichi marrattu holiyyiin tun ichi marrattu duraanuuttiin qophaa'u jira obsa maaltu isinii yisisere mootummaa misoomaatiimi mootummaa jijjiiramaatiimi jijjiirama fidu jirtaniimi ummanni jijjiirama keessa lafatti itti gammatu jiraami nama waa barreessu jaawarii fi taayye sheekaa butaafa Facebook ma waa barreessa maaltu isin shoorar keeyse mootummaa ummataa dalagu jiruumi isin haya badabo mootummaa ummanni filateemi mootummaa isa malee yaanni isaanumaatu addunyaarra fudhatame addunyaa tana guutuu yaada isaa fudhattee deemu jirtuumi hay nama Facebook irra waa barreessu maal gootanii tarre ummanni nutti qoflee dhiisa ummanni nu yaada isaan fudhatu ummanni nu gartee isan dhageeffatu hay isin mootummaa gartee magaalaa akkasii jaaree horiidarii bal'isee dalagaa dargaggoota uumee gaafii ummataa deebisee ummanni isa dhageeffatee way qiyaamaan nu qabatte sigale way qiyaamaan nu qabatte mootummaan akkana addunyaarraa hun jiru jettee addunyaan guutuun harka nu kennattee faarsee bulaan akkana jechuu jiraami addunyaan guutuun abbichuu fakkeenya godhatte namichi maarree sun Ibrahim Traoré sun Burkina Faso sun barfaana abbichuu jala deemu jira barmiti kana addunyaan guutuun Afrikaa fi Ameerikaan hundi yaade qaallicha shayxaantichaa jala deemu jira jettanii amantan yaada namni tokko barreessu dadhabdanii yaada namni lama barreessu viidiyoo sheekaa butaafaan asirraa ol bahanii sigale barisin amma qilleensarraan sa'aatii meeqan ajjeeftan sigale numa laattaniitu mana dhaqqabuu dadhabdan malee sigale qilleensarraan niyaa keessatti mee oggimee kan ajjeeftan sigale mee oggimee kan ajjeeftan aqarabbii dubbadhu way eega misoomsite eega injifatte eega jaalatamtee filatamte eega namni siin dorgomu hin jiraanne maal gootaa yaada dadhabdare sigale mee naa himime taayyeen taa'eetuma barreessa malee way waraana jaarratee kursirraa isa kaasuu deema taayyeen taa'eetuma yaada isaa kennata malee way kaa kursirraa mootummaa kana kaafnaa jechaa jira sigale nurraahida sigale wadallootiin harma gurguddatun tan ajaabiran kunnatuni fi gartee bineensi gurguddaan booyyeen kun hundi orihanii waajjira shayxaantichaa dhaqanii nurraahidi maa baafta duraanu nurraahidi hay waan takkaan jala muree isiniima taayyee foon isaa achi geessitan malee yaanni isaa addunyaa guutuutu harkaa qaba yaada isaa hidhuu hin dandeessu taayyee jechuun biyya mataa isa biyya guutu nama kallattii kaahee sabaa sablammii idduu fi oromoo idduu kallattii kaahee
haala gartee biitti keessa deemuu qabdu adeemsi biitti fuulduratti itti deemuu qabdu lafa kaaye jechuudha. Game is over. Takkitti gartee inni harkaa qabu kan jarjartanii hiitan sanu gabbee fixate taayyeen kanaa booda du'uu jiraatus taayyeen foon isaatii hidhuu dandeessan malee yaanni isaa Oromiyaa guutu. Amma gartee namni taayyeef sagalee ta'u firii Oromiyaa jechuu qaba malee firii taayyee jechuun sin barbaachisu jechuudha. Yaanni inni deemuu yaada Oromiyaa guutuuti. Yaada Itoophiyaa guutuuti. Yaada sabaa sablammiiti. Firii Itoophiyaa jechuu firii Oromiyaa jechuun nurra jira malee firii taayyee jechuun nun barbaachisu jechuudha. Sigale dhiirtii boodi jirame barra duraan inni kam yaade qaalichi shayxaantichi kun taayyee kana barra akkuma isaa garaachoo see bara akkuma inni garaachoon wayyaanee jala garaaf gartee kan wayyaaneen hudduu keessa kadhalatti isa tumtu sigale goftaa hojii wayyaanee jala deemuu ture san akkasuma isa see bara gana gabbahee qeensii natti ergee sheekii natti ergee narra kufee yaa goftaa kiyya naaf balleeyse dalaguma na deebisi jee akkasitti gartee akka wadallootiin isaa sun itti waywaatatti fakkaatte si taayyee jechuun bar ilma dhugaatii bar nama dhugaaf dhalatee dhugaaf du'u bar dhugaaf jiraatu bar garaachoo miti bar garaachoo akka keetiitii miti bar ka ummata keessaa dhalate ficcisiisu ka ummata aangotti isa baase ficcisiisu hiisisu ajjeesisiisu sanii miti bar taayyee niitaami ajjeesii foon isaati ajjeesuu dandeeysa malee foon isaa hidhuu dandeeysa malee yaada taayyee kanaa booda hidhuun hin danda'amu. Mootummaan tokko kan biyya bulchuu yaadaan siyaasaadha. Siyaasaan isaa jalaa bosobboste ajooyte tortorte darbamte duraanuu gartee marmeela udaanii keessaa fuudhee nuu turraa dhiquu ture arraarra isiniin hin jenne nuti. Hoggee ati fuutee udaan kanarraa dhiite bottok jeetuma udaan keessatti deebi'aan siin jee ture si'ala. Mee amma ol bahee miidiyaa irratti qaallichi kun miidiyaa fedheerra dhaqee yoo waan takka dubbate onni kijiba jaanamni hundi even ka isa deeggarullee waan inni haasa'u namanuu jechuudha. Waan jaawara haasa'u waan sheekka abbuta haasa'u waan taayyee danda'a haasa'u amanaa jechuudha. Kanummaan isa deeggarullee. Mootummaa hangana kufe mootummaa hangana fudhatama dhabe mootummaa hangana siyaasaan isaa jalaa bosobbostee kufte yeroo eeggataa jechuudha. Hanganaa wanni umrii isa dheereyse dadhabina mooraa qabsaa'otaati. Sigale meewwan kana sirreeyse so hanganaa ka umrii isa godhe ka gartee akka inni aangorra bubbulu isa godhe dadhabina mooraa qabsaa'otaa wal dhaga'uu dhabuu hayyoota sigale wal dhaga'ifachuu dhabuu dhaaba mormitootaatu hanganaa gartee urmii isa godhe malee hunkutee jira. Mootummaa ummata keessaa dhalateen tufame. Namni mootummaan tokko yoo beeziin qabaanne Afrikaa keessa jiraachuu hin danda'u. Mee bilziqinaa beezii isii ummata isii deeggaru naayim duraan warra Amaaraa kanaa deeggara warra Amaarallee dhaqee harka kaayemi. Abbaan ajaa'isu dhaqee ajaa harka kaayemi. Amma namni hundi ufisa je duraan ka qeebalee fudhatee bar warra yaada isaa kana ida'amuu kana warra kanaami warri kunillee dhuf jeefu funyaan hin darbe naman qabuu jechuudha. Sigale kun yeroo eeggata malee kutee jira. Taayyee kanaa booda firii taayyee ozoon hin jenne firii Oromiyaa jechuu qabna jechuudha. Taayyee jechuun Oromiyaa guutu. Taayyee jechuun biyya. Sigale nama sabaa sablammii yaanni isaa walitti hidhee jechuudha. Foon isaa hidhe malee taayyee hidhuu hin danda'u. Sigale taayyeen du'uu jiraatus taa'eeti bakka jiruu isaan lola. Sigale akka waan biyya cabsanii dhufanii taayyee nurraa hidhe taayyee hidhu hunoo hidhame gaa maarree
duraanoo akka tun dhuftun beekuu gaafa qabsaa'usan si fakkaate waan amma gartee shayxaan tichi dalagu kana akka dhuftun beekuu taayyeen hidhaan akka dhuftun beekuu duuti akka dhuftun beekuu osoo beekuu dhugaa saba isaa dubbatu jira osoo beekuu saba isaatii sagalee ta'u jira sababa akka isa buufate saba isa dhalee guddisee barsiifate asiin isa gahe sigale amaanaaf irratti nyaadhu je'eeti mataan kiyya haa nyaadhamu jee sigale saba isaatii sagalee ta'ee jechu dhiirti kana jechu baqadhu jettaniini nama meeqa manatti itti ergitan fiizaa meeqa harkarra keessan kara warra baalagizee kanaan baqadhu namichi kun sin dhiisu akka namatti taayyee yaadee fakkaatan abadan jee isin jalaan dinne amma faarsee bulaa haaraa ta'uu dandeessi information qabdu waa takka keessan jirtu sigale jaankii gartee woomarraa nyaata itti gakkennan xirraafii tana arraabdeeti gartee asirraa iyyiti waan ta'eef tun information asin qabdu waan irra laaltan hin qabdu sigale taayyee fiizaan akkatti harkarra kennameetii fi baalagizeedhaan mee biyyuma namaa tana laaltee deebitaa'uu jaanis siistamaan biyyaa baasuu qaanii abaddan jeedite taayyee yoo biyyaa bahuu barbaade sigale namni qixa taayyee chaansii qabaachuu ture hin jiru hidhaa bee torbaan takkatti makiinaan haarayni bittamtee mana dhuftee fi noo amma makiinaan qabsooyne makiinaan hidhamne sigale sabaqiyyaa fi hidhame sabaqiyyaan na baase sabaqiyyaa ilmaan kiyya kan isin bineensa jala nayxan hunda fuudhee naa gargaare abadan waan keessan hin barbaadu jee galatoomaa naa kennuuf jee firra arihee jechu sigale siidhuu deem torbaan dabre manatti itti dhufanii ana baluu anjuu maqaa nin beekan namaatti dhufe manatti itti dhufaniiti namichi kun sijjeesaa namichi immoo amala isaanii beeytaa let's go sibaaf naajaaniiniiti fiizaatti fidanii nama dide taayyee kana hundan beeku inni akka waan wanni haarayni dhalattee way taayyee hidhame way miitirkishoo hidhame haya bada'u nama hidhaa sodaatu jira nama du'a sodaatu jira namni tokko bar saba isaatiif hin qabsaawaa sabaafif kennee bar hidhaa fi duuti akka dhuftu beekeetii bar